Chemistry, student textbook, grade 12. Guutummaa kitaaba kanaatti chaaptaroota kana ilaallu ta'a. Chapter inni dura Unit 1 Solution. Chapter tokkoffaa irratti solution ilaallu ta'a. Unit 2 Acid Base Equilibrium. Unit 3 Introduction to Chemical Thermodynamics. Unit 4 Electrochemistry. 5 Some elements in nature and industry. Unit 6 Polymers. Bal'inaa fi guutummaa chaaptaroota kana afaan Oromootiin waan ibsamuuf barattoonni keenya waan gaarii argatanii ta'an amma overview isaa qofa isinitti agarsiisaa jira. Yeroo chaaptaroota kana chaaptaraan gaddeemnutti viidiyoon sana akka dafee isin bira ga'u chaanala kana subscribe godhuu, share fi comment godhuu kan dagane itti dhaamana. Nagaan nuti